ejiti baaste naan hin jeen malee osoo ba'uu baannellee yeroo itti hawwine jira osoo ba'uu baanne. bakka teessan qabadhaa qoreen naamusa. Maal? Kaasa. Asitti mi achi kaatan. Achi kaatan. Bakka teessan qabadhaa please. الحمد لله رب العالمين أبو رب بلسان واباس إساني ننقفه بلسان واباس توقنوها قلو هم تندوها لممسيس وانوها جالتشيس وانوها قنوها قلو وانوها جلد ابنها قلو بيتين بلسان واباس كي نقول نقولنا نقول بيجات نقول كنقطالة نقول وانا أبي الرامج جاته أران تنمو وهايو برنوتا برافو النجرة ورّا والجلدي من هاقولو ربي تقن هاقولو الفاتحة أكمل تنورمو فيادة والله دوبر الدن قوتا في هايو في أكنا سمجور مالتو نما قمتشيز أكما خيا خنتي بويا عمتا كوفچنا قمتشو خيسان بدي لغا ربي سجلين نجلا بدي وانين جو ولا له إسين أركو خياتي هدون جمدا بقى جراتن أرمو فأمتا كم جرادا برابران جرادا وأنت كلو دام جوار محمد غافا ما ياسي ولا غر أرمو أبا ندمني هافي أبوات يكن ساي ما في نفاجن إسين أويجي إسين أرمو في نجتني nuti ega gaafa san qabanne waan isin nu kennitan abbaa keenya dhaqqee obbo Jawaar Mahammad qabnee isin hingeenya jirra isin arguuf hedduu gammannee jirra Oromoo fayyaadaya yoo isin goota keessan hin boosine eenyu boos yoo isin bira dhaabbanne eenyu bira dhaabbata nutis biyya jirrutti hamma maayyitti qabsoo isin itti fuftan qabsoo isin godhaa jirtan isin cinaa dhaabbachuuf irra deebinee waada isin faareomsina saniifu yeroo hunda isin bira jirra gammachuu keessa baga baatan isinin jechuu dagadhe abbaa koo baqqee obboleessa koo Jawaar baga nagaa rabbiin isin baase baga wal agarree fayyaadaya sagantaa keenya itti fufaa obsaan nu eeggadha. Ate fayo itu galatomi. Kamu al tanda kau mah? Fayami. Baga wahun dah kes dah berre baga oleh dewi ne. I think hero tu hati pol gay umat arat kan ini Atlanta tirmat deh. Hero ya dan no sore sejarah baga dah kopi sini dapat. Gak kulan mo kulan dah belum nol.
It was historic moment. Barri 2012 2011 barri as dhufnee marii itti godhaa turre sun sochii booda godhameef bu'uura ture. San dura qabsoon Oromoo laamshoftee namni keenya walitti hin dhufu, walitti dhufus walitti wacee wal facaasee wal caccabsee deema ture. There was collapse of collective self-esteem. Bara 2011 irraa kaafne immoo dadammaqiinsatu uumame. Dadammaqiinsa akkamtu uumame isinitti fakkaate? Namni keenya waan gara fuuldura irratti walii galuu dadhabnaan waan kaleessa irratti walii galuu eegale. Yaadannoon jaarraa, yaadannoon sochii afran qalloo, yaadannoon maccaa tuulamaa, yaadannoon sochii baalee jennee qopheessaa turre 2012-2013. I think that was very important. Namni keenya waan gara fuuldura irratti walii galuu dadhabnaan reminiscence gochuudha eegale. Yaadachuu eegale waan kaleessa. Rakkoo kaleessa keessa dabre, dukkana kaleessa keessa dabre, aarsaaf wareegama qabsaa'onni amma dura gochaa turan wal yaadachiisu irraa walitti dhufe. I don't know yoo yaadattan. Waltajjiileen sun waltajjiin yaadannoo jaarraas taate kan warra ka afran qalloo kan hundi Torontootti qopheessine, ka afran qalloo sun Torontootti qophaa'e, kan Aliis Minisoota qopheessine. Namni keenya yeroo duraatiif at least diaspora ergan dhufe 2015 dhufe 2005 dhufe tokkoffaa namni keenya lakkoofsa guddaan walitti dhufe. Lammaffaa namni keenya osoo waliin jeeqin, osoo walitti hin duulin, osoo waliin caccabsin galuu eegale. Waan kaleessaa yaadachuun, rakkoo kaleessa keessa dabarre yaadachuun sun hamilee deebise. Sochii qeerroo 2015 irraa kaasee 2018 godhamaa ture saniif akka bu'uura tokkootti dammaqiinsi yeroo san sochiilee kanaan godhame tokko jeetiin fudhadhaa. Sunis tokko magaalaa kanatti godhame. Namoonni hedduun keessan kookii dulloomuu eegaltanii turtanii marii achirraa eegalle. It's really wonderful to come back. Sanirraa kaasee waggaan lamaan zabtiyyaa bu'e malee I think every year dhufaatiin ture. Har'a immoo rabbiidhaas nu baasee walitti deebinee wal arguu kanaan hedduun gammadaa galatooma. Yeroo hidhaa turretti hojiin isin hojjettan beekamaadha. Gaafa hidhaminis nu bira dhaabataa turtanii, erga hidhamnes nu bira dhaabataa turtanii. Anaaf Baqqalaa qofa soomanii nuuf fakkaatee ture, warra baatii tokko soomanee jira jaan asitti. Gariin immoo warra silata seenee eegan hidhaa baane booda baatii tokko itti fufee soomanee jira jechuudha. Rabbi isin raaqee bal warra soomantaniif illee. Namoota hedduu as keessa jirtan isin beeka. Tokko tokkoon osoo hin galateeffadhe nan gammada. Garuu tokkumaa lama maqaa dha'uudhaaf Mahamad Abdoo ni beeytanii isa galateeffachuun barbaachisu. Isa caalaa garuu erga gaafa OMN dhaabuudhaaf kaan irraa an fuuldura OMN haa ta'u malee sochii OMN amma immoo san biras dabree hojii biraa yeroo barbaadametti nama hojjetaa ture. Isa caalaa garuu haadha warraasaa Fariidaa Abduu it's very hard. Haawwan manaa keenya dhiibbaa, haawwan manaa qabsaa'ota dhiibbaa isaanirra jiru namni nu beeka malee rakkoo mana keessaa hin hubatu. Yeroo nuti hidhaa turretti haati warraa Baqqalaa every day dhufa turte. Literally ijoollee kophaasii guddifte inni manuma hidhaatti dulloome. Asittis amma Faridaan atiin gaafa OMN dhaabnu intala isaanii duraa gaafa deessu ture. Deessee guyyaa lammataa gara Minisoota dispaachisa goone. Baranas yeroo nuti hidhaa turretti hojii OMN geggeessuu qofa osoo hin ta'in hojii gargaarsa maatii keenyaatii fi kan biraa qindeessuu irratti yeroo Mahammad hojjetaa turetti she literally raised their kids alone. Kanaaf Faridaa
bakka isin bu'ee galateeffachuun barbaadan haa galateeffadha. Bakka irraa eegalu nama rakkisa haalli biyya sanii. Biyyi nuti irraa hidhamne biyyi nuti baane dachii samiidha. Biyyi nu irraa hidhamne gara rakkootti deemaa turte. Garuu rakkoon hammaataan wal fixiinsi hammaataan hammanaan himoo jennee yoo sodaannu dhugaa ta'a jennee yaanne. Mana dhaa baqqalaa wajjin mana tokko keessa turre. Wanni televizyiina irratti agarru wanni reediyoo irraa dhageenyu hedduu nusuu kenneessa ture. Icitii baaste naan hin jedhin malee osoo ba'uu baannellee yeroo itti hawwine jira. Osoo ba'uu baanne ni baatan jedhanii waggaa dubbiin haasa'amuu eegalu sodaa guddaa keessa seenne. Biyyuma akkamitti dhayina? Ummata akkamitti dhayina? Dhaynee hoo maal ummata kanaan jenna? Ummata keenya maal jennaan? Ummanni akka hoggansaatti furmaata nurraa barbaada. Rakkoon biyyattii garuu rakkoo sadarkaa siyaasatti furamu bira dabartee yoo tarabbi furu taate malee rakkoo sadarkaa siyaasaan furamtu akka hin taane mana hidhaa keessa teenyee nutti mul'ata ture. Erga baanes yeroo dheeraa miidiyaa irraayis uummata irraayis fagaannee akka turre waanuma biyyi sun keessa jiruuf uummanni sun keessa jiru odeeffannoo gahaa walitti qabannee uummata kana duratti baanee maal jenne jenneet mari'achaa turre jechuudha. Kanarraa kaanee warri dhageenye biitii sun rakkoo wal waraansaa hamaa uumamerraa kan ka'e wal jibbiinsi wal fixiinsi hammaatee diinagdeen akka malee kufee namni nyaatee bulu bahee galu sadarkaa dadhaberra waan jiruuf hojiin keenya guddaan kan ta'uu qabu biyya keenyatti uummata keenya keessa nagaan akka deebi'u mootummaan karaa waraansaa karaa qawwee itti seene dhiisee humnoota isaa wal lolan wajjin taa'ee mari'achuu akka qabu jala cimsinee itti himuu qabna kan jennu murteessinee deemna jechuudha. Maaliifi hanga lolli kun itti fufetti hanga wal waraansi kun itti fufetti dhumaatiin namaa guyya guyyaan dhageessan kan nama suukanneessu kun hammaataa deema. Hanga wal waraansi kun itti fufetti kufaatiin diinagdee hiyyummaan babal'achaa deemaa jiru kun daran hammaataa deemaa jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan ergaan nuti uummata keenya biyya alaatiifis geessinu akkuma baqqalaa yeroo adda addaa jirutti biyya keessatti akkanatti wal geenyee uummata mariisisuu hin dandeenyu. Yoo mariisifne nullee waa gochuu baatan ka wal ga'e tokko tokkoon guuruu jechuudha. Kanaaf ergaan nuti uummata keenyaafis biyyoota deemnetti dippiloomaatootaa fi mootummoota adda addaa arginuttis rakkoon guddaan biyya san qabatee jiru lakkoo wal waraansaa kana waan ta'eef wal waraansi kun dhaabbachuu baannaan balaan hamaan dhufaa akka jiru uummata keenyas mootummaas mootummoota biyya biraatis jaarmaalee addunyaa biyya sanarratti dhiibbaa gochuu danda'an mootummaa sanarratti dhiibbaa gochuu danda'an itti himuu qabnaa ka jedhu ergaan tokko qabannee dhufne ka nama hundattuu himuu barbaannuu fi himaa jirrus biyya sanitti lolli dhaabbachuu baannaan wantoonni hangammaa dhageessan guyya guyyaa irraa dhageessan kun daran hammaataa waan deemuuf mootummaan lola haa dhaabu ka jedhu ergaa tokko akka ta'u qabannee jechuudha. Kabira akka kaafaa'ootti marii bal'aa goone baay'ee dhidhiitamne waggoota lamaan dabre kana hedduu nu sukkuuman nutti nambifne hedduu nu sukkuuman waajjiroota keenya cufuurraa kaasee hooggansa keenya gubbaa hamma gadiitti hidhu ajjeesu kaan rakkatee bosonatti akka galu godhame. Kanaaf maal gochuu qabna waggaa jennu wama tokko gochuudhaaf dubbachuudhaafis jaarmaa deebinee ijaaruu qabna kan jedhu irratti hundooyinee yeroo bal'aa fudhannee jaarmaa ijaarree yoo xiqqaate hooggansarraa eegallee ijaaruu irratti fuulleeffanne. Shoorri kaafaa'oo biyya wal waraansaa sibil waar keessa jirtu keessatti paartiin seeraan galmaa'ee karaa nagayaatiin qabsaa'u maal ta'uu qaba jennee waggaa mari'annu tokkoffaa biyyi karaa nagayaatti akka deebituuf sagalee qabnuun caasaa qabnuun dhageettii qabnuun beekamtii kennuun qabnuun dhiibbaa godhu tokko jenna. Kalammata
dhiibbaa kanas bifa gahaa ta'een gochuudhaaf akkasumas ammoo nagaan bu'ee biyyi gara sirnaatti yoo ka deebi'u taate gara ce'umsatti yoo ka deebi'u taate ummanni kun paartii cimaa tokkoffaa nagaan hoggaa bu'u negotiation waan jiraatuuf negotiation san irratti dantaa saba kanaa fedhii saba kanaa bifa bilchaataa ta'een kabachiisuu danda'u mormuufii danda'u jaaruu akka qabnu lammaffaa immoo paartii boru biyya bulchuu danda'u tokko jaarmee cimaa tokko jaaruu qabna jennetti kanarra socho'aa jirra jechuudha. Akka kaafaa'utti bakka adda addaatti akka jennutti maddi rakkoo kanaa guddaan tokkoffaa hawwii sirna abbaa irrummaa haaraa ijaaruudhaaf hoggansi haaraan biyya qabate ittiin as ba'e lammaffaa hawwii sirna federaalawaa diiganii sirna yuunitarii ijaaruudhaaf godhame jennee waan amannuuf akka kaafaa'utti kallattiin qabsoo keenyaa tokkoffaa sirna dimokiraatawaa kan uummanni mootummaa ofii ittiin filatu lammaffaa sirna federaalawaa kan sabaaf sablammoonni qe'ee ofii irratti ittiin of bulchanii biyya waloo haaraa waliigaltee haaraa irratti hundaa'e jaarratan dandeessisuudha. Saba keenyaafis saboota kaaniifis kanatu fayyada jennee deemna jechuudha. Kana bakkaan ga'uudhaaf ammoo nu warri ammaas jirrus hoggansi biyya keessatti hafes jaarmee cimaa saba kana madaalu gama dippiloomaasiitiin haa taatu gama tarsiimoo baasuutiin haa taatu gama ummata gurmeessuutiin haa taatu yeroo baay'ee biyya san keessatti yaadee irraa kaasee ammas kan jedhamu paartiin biyya bulchuu danda'u ka biraan jiru paartiin viable ta'e hin jiru yeroo hunda ka jedhamu nuyi garuu viable kan ta'e qofa osoo hin ta'in kan ga'umsaanis ga'umsa hoggansaatiinis bilchina imaammataatiinis tarsiimoo ittiin deemnuunis paartii biyya bulchu kan caalu jaaruu qabna kan saba kana madaalu sabaaf sablammiisanis wal taasisee deemuu ni danda'u tumsa dhaabbilee biraa wajjin jaarratee deemuu danda'u jaaruu qabna innetti akka keenyatti irratti tattaafataa jirra yaanni qabnu kanaaf immoo boosni kiyya daddabalee booda immoo mariidhaaf carraa isinii kennaa galatooma.